Shalom nagani fi ararri jaalalli waaqayyoon ifa baay'atu obbolaa koo jaallatamoo fi kabajamoo afuura Saaroon tu biyya irratti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan nagaan waaqayyoon ifa baay'atu nus immoo qita jirutti naannaa jirutti nagaa guutuu qabna inni madda nagaa keenya eegumsa nagaa keenya nite Kiristoos Yesuus galata guddaa fudhatu egaa qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira jechuudha guyyaa har'aa sa'aatii kanas immoo nama tokko qabadheesni dhiyaadheen jira jechuudha akkuma kan dursee immoo warroonni boloonni haaraa tatan chaanaalii kanaaf jechuudha like subscribe share godhaa nu wajjin dhaabadhaa kottaas immoo irratti hirmaadha jechuudha affeerraa keenyadha jechuudha biyya kamiinuu jiraadhaa jechuu dandeessu biyya ani jiru yookiin immoo biyya Beirut keessa jiraadhaa jechuu dandeessu jechuudha karaa kana rakkoo tokko hin qabu jechuudha warroonni biyya garaa keessa jirtani gaaffiin isiniif erga gaaffii sana irratti hundooftanii na edit gochuu nan danda'a warrootan qaaman argadhe immoo qaaman argadheeni gaaffichi immoo dhimma hafuuraati malee dhimma biyya nama kamiinuu keessumsiisu daadhu Timo gaaffii irratti yookiin dirbii dhaloota kan jiru kennaa kamiiniyyuu jechuudha irratti hirmaachuudhaaf ni danda'ama jechuudha diraamaas gorsas akkuma kana dubbii sagalee waaqayyootiin barsiisaan faarfannaadhaan gosoota garaa garaatti irratti hirmaachuu dandeessu jechuudha akkuma kana egaa biyya irraa nama tokko isiniif qabu jira jechuudha nama eenyudha warreettaniif immoo abbichumarraa barra jechuudha maqaa kee tole duraan dursee affeerraa kanaa gochuu keetti guddaa si galateeffadha galatoonni jecha Tolega maqaan koo Dammituu Taaffasaan jedhama. Amma immoo gaaffiif deebiin dhiyaannee jira. Fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'e argamsa kanaan argamneetu jirra. Obboleettii koo Saaraas guddaa ishii galateeffadha jecha warroonni biyya alaa biyya keessa jiraatan hundumti keessan adaraa keessan ilaaltanii share gootanii like gootanii subscribe akka gootan abdii guddaa sinirraa qabnaa sinirraa eeggachaa jirra. Obboleettii koo kanaa ishii waaqayyoo immoo dibeeruuf kaasee hundumti keessan beektuudha abdii guddaan qaba. Saaroon YouTube yoo jettanii galtan argachuu dandeessu adaraa keessan jajjabeessaa bukkee dhaabbadha maallaqa isin hin gaafanne adaraa keessan jajjabeessaa isin jechuun jaalladha galatoonni. Egaa obboleettiin keenya daawwadhaatii akkuma kana hiriyoota keessaniin isin gahaa jettee jirte jechuudha dhaamsa kiyyatuun taa'e dhaamsa obboleettii keenya Dammituudha jechuudha immoo keessumaa guyyaa har'aati jechuudha akkuma kana immoo dhageessan akka jiru hojjetan immoo abdii guutuu qaba jechuudha gara gaaffii keenyatti dabarra jechuudha gaaffiin dhiyeesseef jira jechuudha gaaffii sana irratti immoo hundumti keessan deebisuu qabdu jechuudha abduu akkuma kana immoo keessan dhuftanii quunnamtanii jechuudha gaaffii hirmaachuu ni dandeessu jechuudha gaaffii ani jalqabaatti dhiyeessee fi obboleettii koo Dammituudhaaf jechuudha dhaggeeffadhu umurii kee kanaaf dhaabdee darbuu barbaaddaa'edha. Siidaan ani dhaabee umurii koo kanas barbaadu wangeela lallabee lafa onaa akkamitti wangeela lallabee dhaloota akka yoo dhaloonni adiirra jiran jireenyaan gargaaree fide warra karaarraa goranii jajallatanii jiran gara qajeelummaatti deebisee dhaloota daandii qajeelummaa qabachiisee akkan siidaa dhalootaaf ijaaruun barbaada jechuudha umurii koo kana keessatti. Egaa obboleettiin keenya umurii koo kanatti ani kaayyoon koos ta'e karoorri koo dhaloota karaa badisaarra jiran karaa jireenyaan taane karaa dukkanaa keessa warra adeemanii laaqii tortoraa wajjin warra wal dhuganii isaa wajjin liqeeffamanii warra jiran kanatti dubbii isa dhugaa ta'e isa jireenya ta'e kana isa jireenya immoo kennu kana dubbadhee dhaloota gara ulfinaatti fidee darbuudha siidaa gaarii fi wanta gaarii ta'e tokko hojjedhee darbuun kaayyoo kooti jettee jechuudha isin olaate qixa jirteetti damaan dhalootaaf dhaabdee dabartu immoo akkasumatti kan dabarra kan garaa maqoof har'an jiraadha boran immoo akkan ta'uun beekuuf immoo nandu akkuma harreen ani duunan margin jette sana goonii dabarramoo akka obboleettii keenya hin affansan keessa jira laata qixa jirtaniittiin maal dhalootaaf dhaabdanii dhaloota nu booddee jiranii maal dhaabdanii dabartu jechuudha obboloonni keenya abbootiin keenya darbii baay'inuu dhaabanii darbi isaan irraa nuti fakkeenya fudhannee hangam tattaaffachaa jirra jechuudha gaaffiin kun kan hunduma keenyaadha jechuudha hundumti keessan irratti hirmaadha jechuudha egaa gaaffii siin jedha mudannoo kee keessaa tokko nuuf qooduu dandeessaa egaa namni mudannoo dhabe hin jiru waan ta'eef egaa yeroo kana immoo mudannoo obboleettii keenya irraa hin dhaggeeffanne jechuudha mudannichi immoo nama kofalchisamu nama bohaarsamu barumsamu nama gaddisiisa kan jedhu isheematu beeka gaa nuti hin beeknu miti irra jammariyyuu kanaafiyyuu irraa dhaggeeffanna jechuudha walii wajjin inuma dhaggeeffanna jechuudha. Egaa gara mudannootti sinan dabarsa jechuudha. Tole mudannoo na mudateerraa tarii isinis mudachuu danda'a mudannoon kuni
tarimmoo akka kolfitanis ta'uu danda'a barumsas ta'e irraa barachuu dandeessu isiniin jechuun jaalladha. Mudannoon na mudate tajaajila akka carraa ta'e leenjii kwaarii leenjii baane gaafa bahuu ka'u akka carraa ta'e kan kwaarii dura bu'u jechuudha faarfannaa ana ture. Maayikiin madarakii irra jira jechuudha. Fudhadhee gara kwaariitti hoggaan akkas deebi'aa jiru maayikiin sun na harkaa bu'ee lafa dha'ee uummanni kun lafa laale naasurraan kan ka'e jechuudha. Naa mudannoon koo kanaa yoo isin qophaachise kolfaa yoo isin gaddisiises gaddaa koomentii irratti isin eeggannaan isin jedha. Egaa obboleettiin keenya jechuudha mudannoon ishee nama kufachiisa ishee nama barsiisa jechuudha. Dhaloonni akka wanta akka kanaas mudatis immoo jiraachuu dandeessu jechuudha. Akkamitti jechuudha yeroo jalqabaadhaaf kwaarii leenji'ee ba'a. Akkuma carraa ta'e immoo anis haaraadha. Madirakii sanaaf haaraan ture. Gaafa haara ture sana keessatti immoo maayikii fudhadhee gaafa bahu naasuudha. Lammata tokko haaraa lammata immoo tajaajila yookiis immoo maayikii fudhadhichi bee waan hin beekneef na harkaa bu'ee naasuudha kan ka'e kan jedhu ture jechuudha. Obboloonni waan akkasii quunnames immoo jiraachuu dandeessu jechuudha. Akkuma kana haara ganaa kan baatan illee barumsa isiniif ta'a jechuudha. Naasuun sirraa hin eegamu jechuudha. Kanaaf iyyuu kana booddee utuma maayikii sii kennanii madirakii guddaa tokkos dhaabanii ati akkuma kana sana gattee baqattee buustee baddamoo dhaabattee tajaajiltame. Lakki inni naa sanaaf hin namaa tokko miti amma maalummaa waaqayyoos naaf galee maal jedha sagalee waaqayyoo sodaan iddoo cubbuuti jedha. Kanaaf sodaachuu dhimma ulfina waaqayyoo keessa ta'etan madarakii guddaa bahee kiloo 3 irratti nan tajaajilan jedha. Egaa amma kana booddeen sodaadhu. Utuma kiristoodii guddaa tokko naa kennan iyyuu irratti eenyummaa waaqayyoo kanaaf sodaan natti hin dhaga'amu. Yeroo sana wallaalummaas ta'uu danda'a eenyummaa waaqayyoo waan naaf hin gallee fi kan jiru mudannoo kana keessatti immoo barumsa nuuf dabarsee jechuudha. Irraas immoo baradhaa jechuudha. Gaaffii sadaffaa nan dhiyeessa. Gaaffii sadaffaa irratti maal nuuf deebisee laata? Isinis immoo gaaffii sadaffaa dhaggeeffadhaa jechuudha. Gaaffii sadaffaan akkas jedha. Gootota wangeelaa keessaa eenyuun dinqisiifatta ati jedha? Kan dinqisiifadhu Abrahaamii fi Daawitidha. Maaliif? Sababiin isaas Daawitirraan ka'a. Daawiti mucaa xiqqoo ture. Nama waa hin baasne jedhaniitu ofii gurguddoonni mul'achuu barbaadanii isaan lafa onaa keessatti warroota taskuuf ergani. Warra ofii mul'atu dhiisetti gooftaan Yesuus Kiristoos isa gaddeebi'aa sana isa tuffatama sana barbaacha lafa onaa keessa dhaqee Daawitiin filate. Kanaaf nan ajaa'ibsiifadhan jira. Daawitiin Abrahaam ilmoo jaalala waaqayyoodhaaf qabu dhala isaa aarsaa godheetu waaqayyoof dhiyeessaa itti dhaga'ame oolmaa waaqayyoo isaaf walitti itti dhaga'ame gaara Yesuus Kiristoos gochuudhaafidha. Baay'een isaas obboleettiin keenya jechuudha. Ani Daawit jechuudha. Isin immoo eenyuun dinqisiifattu? Gootota wangeelaa baay'eetu jira. Isaan keessaa eenyuun dinqisiifattu isin? Obboleettiin keenya garuu ani Daawitii fi Abrahaamin nan dinqisiifadha jechuudha. Gootonni isaanii kennan kan gogaan isaanii irraa tarsee erga du'anii booddee akka horii qal'oo zayitii danfaa keessa warri bu'an warri garafan warri du'an warri dhagaadhaan rukutamanii kan wareegaman wangeelaaf jedhanii wangeela kana hin gannu jedhanii wajjin cichanii danuutu jira jechuudha. Isaan keessaanii warra kanan dinqisiifadha yookiin ajaa'ibsiifadha. Dhugaaf dhaabachuu isaaniitu na dinqisiifachiisa. Akkuma kana immoo gatamee yeroo Daawit ture sana keessatti jechuudha erga barbaadamee dhufee gooftaadhaaf yookiis immoo waaqayyoof hanganni ta'e sanatu na ajaa'ibsiisa jettee jechuudha. Abrahaam illee abboommuu isaatu na dinqisiifachiisa jettee jirte jechuudha obboleettiin keenya jechuudha. Egaa isin immoo eenyuun dinqisiifattu jechuudha. Gaaffii tokkotu hafee jira jechuudha. Gaafficha immoo walumaan ittiin dabalaaf jechuudha. Akkas jedha gaaffiin inni dhumaa jechuudha. Gaaffiin dhumaa gooftaan Yesuus Kiristoos jedhee sagalee isaa keessatti dubbata. Isanni deebi'ee dhufu kana ati dhugumatti itti amantaa siin jedha. Eenyuun amana sababiin isaas dubbii sagalee isaa irratti dubbateera waan ta'eef dhufaatiin waaqayyoo hin beekamu waan ta'eef hundumti keenya qophoonni akka eeggannu jedha. Inni biraa immoo akkaatuttan dhufaa jedhee dubbateera. Akkaattuun immoo kisin cabsuu kis immoo waan tokko sin jalaa fuudhu miti. Ulfinaan dhufeet ulfinaan nu fudhatee gara mirgabbaatti ol deebi'a waan ta'eef jechuudha malee akkaatuttan dhufa jechuun isaa achitti isiniif galuu qaba hundumti keessan jechuudha. Malee badiidhaaf miti kan hin baarratti. Biyya lafaan kun hundumtuu darabaadha dheedde dubbate biyya lafaa darabaa kana keessaa gara mirgabbaatti akka ol baanuuf nu simachuudhaaf dhufa malee jechuudha. Egaa obboleettiin keenya gooftaan Yesuus eeyyee akkuma dubbates immoo hin dhufa jettee jirte jechuudha. Akkuma wangeela Yohaannis keessatti dubbate
ani yookiin jirraan dhufa yookiin torbeerraan dhufa jedheen dhufa tuun taane akka turtan dhufa hattuun immoo qaluudhaaf balleessuudhaaf ajjeesuudhaaf saamuudhaaf dhufti ani garuu sanaaf tuun taane jireenya haqa baataniifan dhufa jedhee akkuma ni dubbate dhugumaan immoo hin dhufa innis immoo nu balleessu tuun taane jireenya nuuf kennuudhaaf dhufa deebi'ee gara biyya lafaa jirte jedhu kanaaf qophoofne akka eeggannu masii keenya yookiis immoo misirroo dhirsa keenya akka qophoofne eeggannu asumarraa dhaamsi keenya jechuudha. Maaliif kaadhimni keenya ilma waaqayyooti waldaan kiristaanaa immoo kaadhima gooftaa Yesuus jechuudha. Nuti kaadhimamne jirre jechuudha. Erga ilmaan Kiristoos taane kan Kiristoos waan ta'eef hanga Kiristoos dhufutti jechuudha. Jabaanni akka dhaabannu dhaamsa keenya jechuudha. Shaaloom yeroon kun yeroo gaarii turtii gaarii isiniif haa ta'u.